Jawaar Mohaammed akka nama balaan itti buute maaliif gaafa Dr. Abiy Ahmed Ali jedhan. Mararaa Guddinaatii fi Iskeel Gabbisaa fa'aati leencoon fa'a ittiin dhugas inni miskiina inni beektaa akkuma gabbayee ija banachuuf akkas ilmoo sareedha. Gabbayee ija banachuudhaa fi waa arguun takkaa ta'e akka bayyanatti jedhanii san gartee hin beeku waan addunyaa keessatti deemaa ture. Hin ta'u jedhe bariin illee gartee gaafa tokkoffaa abbichuun hin ta'u jedhe jimma nama malee lafa hin qabnu hin jennere isa dubbiin hin gallelle miskiina inni ijoollee illee bara irrallee ilaalan miskiina. Isumaa kalee nafxanyootaaf Itoophiyaatti damgimboos sabaattitu injifatee 4 kiiloo gala yoo yaaniin buutedhee Waashingitan diisii gubbaa iyyuu nu beennutu qabsaa'aa Oromoo ta'ee injifannoo fidee hadha Oromoo murteessu seene. Na dhagayaa ana malee nama biraan dhagayina. Maal jedhee dhufe abbichuun hin dadhabne dhufeennaan namni akkana addunyaa tana gubbaan jiru Oromiyaan bilisoomtee jirti namni amma achi waraana kana lolu maaliidha hin jenneeree waan dhibbaan faarsine. Abbichuun nuti gartee hadha Oromoo innee biyya qabannee uummata hin saabnu dalaganii gartee birri takkallee uummata irraa hin saabnu hundinuu koottaa waan dandeettanii uummata fayyadnu hin jenneere akkam hin hannu hanni hin jiru. Hangotee natti hin fayyadamnu lakka uummata fayyadu malee hin fayyadamnu hin jenne. Ayyoon hin jedhe jawween miskiina kiyya. Oromoon biyya bulchuu hin dandeettu jedhe eenyu bulcharee jennaan TPLF hin deebifna yookaan ammoo nafxanyaa kalee deebifnaan hin jedhe. Akkam jarri yoo dhufte malee Itoophiyaa Oromoon bulchuu hin dandeettu. Yoo kijibina dhaabaa kan isin martuu ni beeytani. Arguu deemtan jedhe. Reeffa kiyya qotaati yoo ijoollee qarbii na baasan jenne yoo Oromoon biyya ceesifte eessaa fuutee sammuu. Akkasii mira jiran. Na dhaabaa kijibu kaa amma isin martuu quba qabdani. Hin danda'amu yoo Gabratsiyoon hin fa'adachaafne malee. Yoo ilmaan Miliinikiitiif Hayila Sillaasee Dargii fa'adachaafne malee. Oromoon abadan akkamitti ta'a? Ta'ee abbichuun gadi hin dhaabne maal jedhe jawween? Lolli Tigraay hin eegalle jaarana lakkaa lolatti hin seena maal? Oromoon lola hin dandeettu. Lolullee lolchiisullee. TPLFiif lolli sirbaa aadaa isaaniifi Oromoo hoo jennaan hay Oromoon eessan loltee beetti? Mee jagnummaa dhiirummaa Oromoo natti himaa takkaa biyya bulchitee beetti nama barate qabna akkam gonaree jawwee jenneen. Akki gootan jara dachaa isaan gootti kennaanullee waan waa kennitu naannoo Oromiyaa adda achi nuu baasaanu waa'ee bulchiinsa gartee Itoophiyaa kana keessa hin gallu lammaalleen akkas jedhe jaran. Lammaan biree bakki dadhabanees naannoo Oromiyaatiin ala federaala seenna jennee nu salphisinaa Oromoon salphisinaa jedhe. Dubbii Obaamaatii fi uummata adii Ameerikaa taate hin dandeettu hin danda'a jedheen Obaamaan. Gurraachi biyya bulchuu hin dandeenyu hin jenne you can't ennaan I can jedheen. Obaamaan dhufnaan faranjiin Obaamaa malee nuun ta'u jetteyyuu yeroo lamaan hiree inni lama filamuu danda'u filteeti sadaffaan dandeettu maal sii goona ree biyyaattu nu silaa sadaffaallee si billaa. Jawween kan kee akkasitti dadhabnee Kiristaan Taaddalee fa'aa waliin miidiyaa gubbaa banii numaa barnuu geeraranii gaafas. Ajaa'iba yoo jedhe barjawween Oromoon biyya bulche jettuun harreen gaafa baafte san nuun jedhe bargaafas. Ineen eegarrameen jedhe beektaa ineen eegarrameen jedhe Oromoo agaraas tadaaddara saayimmaar. Sile ebar tuffii Oromooti bar. TPLF qawweetti amantuu qawween dhuftee sile qawween dhuftee bar TPLF. TPLF qawween dhuftee nama mana fincaa'ee namni irra taa'u kana keessa nyaata nyaate jaran ifa mallee naa godhaati. TPLF bar seenaa Itoophiyaa keessaan argi jeneraalonni TPLF kaadha sadarkaa kana geettee bare uummata keenya kolaastee waan sammara goote bar sahaani jettee bar wannaa keessa wallahi Oromoo jara cabsuu fi miti. Ni beeka warri miseensa dabalisummaa Oromoo turta booraa tokko keessa waliin turne namni hedduun keessa ni beektan nama sirriitti. Itti sirbanii bar. Indaalta ballaabbat indaalta xaxxaabbat yeesaa biroo paanta saxxaabbat itti waa hedduutti bahe. Uummata santu jeneraala ta'ee maalii ta'ee Jawaar jagna godhee nurra faarsee beekaa hayyoota godhee yeroo gabba'u hundaa waan jedhu beektan waan jedhu yeroo maraa dhiifa mallee naa godhaa bara waan jedhu beektu yeroo gabba'u maraa. Qabeenyaanillee beekumsaanillee dippiloomaasiinillee waraanaanillee mallasfaati barri dhugaanuu dura dhaabbachaa ture namni isaan ga'u hin jiru jedhe. Nuhoo jeneraalli lolee Itoophiyaa gadhaabee asiin ga'e ka'e yoo jagnummaallee taate. Maaliif kana mara keessanii deeme beektu Oromoo? Hin shawwadamin. Laal ilma Oromoo qulqulluu.
Oromoo xuruu hin qabne laal. Hidda ofii laal. Lafee ofii laal. Foon ofii laal. Saba ofii laal. Jagna kee laal. Ganda namaatiin hin dhadhe hadha keessummaa fuudhee garte. Lafa kalee dagatamte. Ummata kalee awwaalamte. Seenaa Oromoodhaata awwaalamte. Bar uummanni hadha isaan nuuf faarsan sun addunyaa keessa deemanii waan jedhan Itoophiyaa wanni hiyyoomatteef uummata guddaa tokko jira. Kan inni Oromoo. Uummata sana xaluu dadhabee loon tiksuu malee qaramanii garaa jabeessa. Yoo ati lola jettee waa ajjeesuu qofa ofiiyyuu waliin galle tiisisa. Uummata kana guddaa dadhabnee isaaniif dadhabnee jedhaniiti. Magaalaa keessa turistii hayyoota of dabbar yeroo gartee magaalaa keessa deemanii warra karaa gubbaa deemee kadhatu kun maqaa warri nuun baasanii akkasii jedhanii mani uummata dhibbar. Nama isaanii ka kadhatu amma ganama deemee balbal dha'uuf karaa gubbaa taa'ee kadhatu kotteen citti kan na'uuf olchallee uuma rabbiiti honnachuu fi miti isa jedhanii. Uummata isaanii kophee malee miila lafa deemu geessanii Gondarii Goojjam yeroo Bahirdaar maal kana gartee nama geessan isatti geessanii bareeda kunoo kanniinii magaalaa fidanii nama uffata bareedaa afaan Amaariffaa dubbatu nama masqala mormarraa qabu turistii warroota addunyaa irraa dhufan kanatti agarsiisaa turan. Hunduu bara Oromoo. Haile Sillaasee illee Oromoo. Mangistuu Hayilemaariyaam Oromoo. Namni Oromoon ta'e Itoophiyaa bulche Mallas Zeenaawii qofa bara. Hin Amaarawan. Aabbichuu gaafa inni dhufe amaaressuudhaaf tattaafatanii Muusee jedhanii sirbi bahee fi wanni dhibba baatee fi jawween faatillee jagna kenna beekaa kenna namni akkanaan jiru jette gaafa aabbichuun aan Oromoodhaa jedhee afaan Oromoo dubbatanii amantii nama ol qoode maraayyuu mirga waan hunda sirreessan dubbiin waggaa meeqaa Oromoo lafa qabnee xiribbaa yookaan immoo chikaalii itti dhoofnee itti hiine nu harkaa baate jedhaniiti ala keessa deemanii jedhan jechuudha. Kanaaf na uffolchaa isinitti hin dheeradhu. Uummanni Jimmaa. Alhamdulillahi Rabbil Aalamiin ni'imaa Rabbiin namaa kenne. Alhamdulillahi Rabbii shukrii galchaaniin wallahi ni'imaa guddaa Rabbi isinii kenne. Abbaa Jifaar nama guddaa Rabbi isinii kenne. Alhamdulillahi nama seenaa yoo ati araa kiiloo seentee laaltee jawween faati gartee gaafa duraa waan jedhan agartanii wanni jawwee kanarraa buudhabeen maali beektanii ka dadhabne hadha biyya keessaa isa. Namni hadha Oromoo haga mataa waliin dhaya siin gahe hundi kasaartee hafte isa tokkocha. Maaliif gurbaan waa takka hin beeku lafaa ol ka'eetu maani namni beekta na uffolchallee dhiifama naa godhaati. Fadhiidoo ijoollee jedhamtu jira. Fadhiidoo ijoollee gartee fura fincooftee siree jala ibidda jala turte takka jedha. Ka haadha abbaan sirnaan hin guddisin karaa gubbaa deemtee saambusaa nyaachaa guddatte lama jedha. Ijoollee ilma guddisaa ka jidduu lamaan lafa badde sadii jedha. Ijoollee haadha abbaan irraa du'anii yataamaa taatee namni guddisu dhabe afur jedha. Gara sagalii isinii laakkaa. Warri kun yoo akka tasaa bakka takka dhaqe rabbi sitti hin fidin. Yes waan saalfatu hajaan qabu. Bayyanattee ta'a. Nama gartee takkaa waan argin nama sodaattu yoo ati jagna jetteen siidhumatte gurbaa. Mata gubbaa uffata gartee. Yoo ati jettee ofirraa rifachiistee ari'in mataa gubbaa siin bu'u jechuudha. Ana malee siin jedha. Dantaa siin qabu. Maaliif? Koominitii keessatti hafuura haadha abbaatiin sirnaan aadaa akkaataa namni itti waliin jiraatu sooshaal laayif ittiin faranjiin jiruu gartee namni waliin itti jiraatu keessatti hin guddanne jechuudha. Waan atammatti ifaaju kana siin ilaalu. Muummichi ministeeraa wanni bar balaa meeqa baatanii balaa meeqa rakkoo meeqa cinqii meeqa nama haga muummicha ministeeraa irra duulame arrabame osoo sa'a 24 uummataa dalagan balaan itti buute ani ofii kiyyaa isa jalqabaa argina agarre nama gana rakkoon cinqiin hagana ga'u itti buute osoo dalagu bara namni gariin balleesseeti yookaan 50 namaa dalagee namni gaarii biraa addunyaa tana keessatti harka 50 uummata fayyadee 50 nyaata sun nama irra gaarii jedhamtes yoo argite nama san jabeeffadhu jedhanadha zabanadhaa kana keessatti. Nama sa'a 24 uummataa dalagu. Nama isa miidhullee yoo arge bira dabru. Nama takkaa dallanee mootummoonni dabran Mangistuu Hayilemaariyaam gaafa Gimboot 7 jedhanii Gimboot 20 na fakkaata. Fonqolcha itti kaasuudhaaf karaa laga harmaal kana waa kakkeettee jeneraalonni na goote. Qeessicha qabaa falfalee qeessichi itti bu'in lagasitti dhoosuu deemanii jedheen yeroo ol deebi'e nama 65 jeneraalota maal kan walitti qabee maal godhe beektan hiikaa dha'een urjiillee irraa lafa gannaqeetiin itti ol seenee gooddoochi kana filattanii jedheen.
Rashanuudha. Kaadhuu fi fixee mataa lafa guure. Mana murtii dhiyeessuu yeroo kennuun hin jiru bara. Abbichuun 4 kiiloo itti seenanii kuushaappii dalagsiisee gadhiise. Itti dhufanii bar seenanii achi yaatee ijoolleen tun kun naannoo Amaaraa dhattee achi dhumatti garii qabanii hidhaa jirti amma tuun hin baqatte. Lama sadii deebitee bar. Kuushaappii kumaandoo warra koofiyaa diimaa ufii keessa bu'ee baruu ajjeesuuf kuushaappii dalagsiisee ijoollee deebaa gartee dheeni gadhiise. Jawaar faati lammaan faati warri hadha abbichuu waliyyaa warra gaafa abbichuun masqala dababaayii kana boombiitti dhoose bar guutuu ni beekna. Anas ni madhagaa. Warri gaafa abbichuu boombii dhoose bar namni 9 Oromoodha. Nam 3 saba biraati malee. Poolisni waan san qopheesse meeshaa san bara fidanii achi kaan Oromoo. Ni beeka guutuu isiitu. Lammaan fa'aa waan dalagan isin hin beektan amma. Baqqalaan fa'aa shaneen hadha jennu kun warri hadha waajjira keessa waliin jiru naannoo Oromiyaa irraa eegalee haga federaalaatti jiru hadhaas jiru kam isa waliin jiru ni beeka waan dalagan amma waan dalagaa jiran takka takka beeka. Jeneraalota qawwee fuutee itti 4 kiiloo ajjeestee baasuudhaan dhaabbichuun qilee guuree fidee mana hidhaa hidhee gadhiisee deemaa deema. Jagna jechuun kana. Beekaa jechuun kana. Konfidensi ofirra abdii qabaachuun. Homaa fidan kana. Kanniin ajjeesee maqaa itti argachuun, kanniin hidhee maqaa itti argachuun uf xiqqeessu, jaraan uf qixxeessu. Jagna jechuun kana laal. Haayaatu gartee iyyuu jirti ammas biyya keessaa gartee ministeera ebalu jedhan ebalu jedhan kunniin bakka seentu dhabdee halkanii guyyaa kana gartee akka wanta surree fincaayaati. Maaliif yakka daladdee hatti waa meeqa daladde shanee waliin daladde faannoo waliin daladde TPLF wajjin shaabiyaa wajjin wanni isaan hin dalagin hin jiru. Balbalchuufee itti dhiisa jechuudha. Boolee illee baalee illee ba'uun hin jiru. Konfidensi jagnummaa namni abbichuutti hin duulin hin jiru. Sabni warri sadiin Itoophiyaa kana unkuraa bayan Oromoo fi Tigree fi Amaarri namni abbichuutti hin duulin xiqqaa. Jagna akkanaa kana nu oomishe uummanni Jimmaa. Mataa ol qabadhaa deema wallaahi jagnoonni uummanni Jimmaa wallaahi. Jagna akkanaa kan takkaa agartaniis. Namni isatti hin duulin namni silaanii jirra siyaasaa beeknadhee mataa ol qabate halkanii guyyaa barsaa 24 ajjeechaa muummicha ministeeraa irratti fonqolcha isaa irratti biyya tana jeeqanii wanni hin dalagamin Suudaan waliin dalagan, Somaalee waliin dalagan, Jibuutii waliin dalagan, Keenyaa waliin dalagan, Eertiraa wajjin dalagan, Ijipti wajjin dalagan. Biyya kamuu ka Itoophiyaa irraa wannaa qabdu biyyi warri gartee jawwee irraa eegalii Iskindir Naggaa fa'aa fi Taaddalee Ennuu kana fa'aa namni tokko balballi isaanii dhadha'in hin jiru. Oromoon garasiin balbala dhadhoofti, Amaarri garasiin dhadhaa, Tigreen garasiin warri sadiin kun takkaa irraa fi waggaa 7 kana. Hin arga guutuu isiitu paaspoortii Itoophiyaa baattee yaati bal. Saree gartanii saree waan guddoo garte yookaan leenca garte yookaan ammoo waan humna oliitii yoo garte. Jettee fiidde udoo fiiddi duttee. Hadha warri siyaasaa dalana jiru warra akkas gartee. Duuta jedheetumaan yaa achitti illee akkas goon uummanni waan beennee fi warri gartee akka isaanii jala butututunniin jala horiiteetumaan akkas goone kaa eeyyasiise kaa jetti. Inni hojii dalagaa bara. Alallee deema biyya keessatti illee bahee fi makiinaa oofata agartanii jalqaba akka itti qotee jala awwaalan takka alallee deemuu muummichi ministeeraa bakka namni irraa dhiyeessu gartanii bakka rasaasni duraa teettu san achi ta'a bichuullaan. Ministiroonni isaatiif milishaan gandaallee barcumaa duuba teetti bara. Nama of dura keettee ijoollee hordi'aa duuba gartee eesteetti walakkaa teetti. Rasaasni yoo dubbiillee hammaatte ijoollee fixee akka itti dhufu. Muummichi ministeera bakka namuu beeku marii qabatanii deeman. Onni abbaa kiyya. Jagnummaa. Tuffi. Akka wanni waa takka godhu hin jirre. Akka isin hin jeessan gartee saree sodaattuudha. Jetteetuma iyyitu. Afaaniin iyyuu malee namni qaawwannaallee qabatee itti dhukaasee muummicha ministeeraa uggee akkas qawwee achi qabu hin jiru. Hiina udee hin beekanii. Jagna reenjarii uffatee lafa dhiiraa oolee lulee lolchiisee dandeettii qabu. Qawween illee dhufan gaaf duraatti meen. Kilaashiin illee qalamaan illee lachittuu beennaa ilmaan Oromoodhaa jedhee dhaabbachuun bara. Ijoollee keenya leenjifannee yoo isin kabajaa diddan dhukkee isin irraa kaafnaa jedheen. Dhiirummaa jagnummaan sallaal jagna akkasitti dubbata dhiirri akkasitti dubbata. Umrii isii akkanumatti osoo abbichuu illee dhiise osoo akkanuma duttu gaggabdee lafa dhootee dhumatti malee namni tokko isii konfi amma achi 4 kiiloo hawwitiimi 4 kiiloo Itoophiyaan amma achi hawwii isaanii ta'uu deema.
Naa dhagaa gaariitti. Amma kaa jaarsummaa ergachaa jirti. Ta Amaaraallee ta Oromoollee tunniin mala asiin dura isinii meera waan kana. Amma jarri saniin dhufaa jirtiifi miti. Isii konfi kophee aabbichuu gajjettee arraabdee ammaachi lafa jala dhoofte innuun arraabsisuu malee silaa hundinuu karaadhaan nu qabu abboo salphannee waan goonu kophee kee dhungannee gajjennee ashkara sii taanee jiraannaa nu galchi jettee kadhachaa jirti.